shan gaafii gaafachuu barbaadan as dura wal duraa duubaan dhaabbatan namni shan qofti isin dhaqqaba waan ta'eef waa jejjeequu wal keessa fiiguun hin barbaachisu namni shan dabree jennaan duubatti deebitanii teettu shan dabrenaan duubatti dabree teessu warri nageenyaa piliis kanarratti nu hojjedhaa egaa gara gaafiitti kallattiidhaan deema duratti dubbadheer amma siran deebi'a waltajjiin kun waltajjii wal moromee siyaasaati miti kabajaadhaan waa gaafannaa kabajaadhaan deebii argannaa nu quubsus bareeda quubsuu dhabuus rakkoo hin qabu dhuma addunyaati miti mariin bakka biraattis ni geggeeffama Jawaaris yeroo biraa nu jidduutti deebi'ee nu jidduutti argamee marii wal fakkaataa geggeessuu danda'a jechuudha kanaaf akkasi taa'u banu piliis kabajaadhaaf naamusni waa hundi caalaa kanuman jedhaa gara Jawaaritti hin deema egaa gaafii karaa hawaasaati jedheera waanuma mana keessaa ka'u yeroo adda addaa dhageenyu gaafii takkan gara isaatti darbadhee sana booda gama keessanitti dhufa namni shanii gamasitti nuuf qophaa'a egaa Jawaar dhaggeeffataan taanaan yeroo hedduu kan ka'u Jawaar dur akka inni qabsaa'ee hangam akka inni aarsaa kafale ni beekna isa qofa osoo hin taane kan qeerroon meeqaa namni gara qeerroo kuma 20 kuma 10 akkuma adda addaatti haasamaa kun hundumti gatii kaffalamee erga balbala kiiloo 4 gahamee booda waa hundumti dhiigni nama dhumatees aarsaan sun hundumti bilaash ta'ee hafee sunuu nu gubuu jiru osoo sunumtuyyuu ibidda nutti qabsiisu ammas erga hidhaa bahee ammallee qabsoo geggeessee ofii waanuma oppiidiyoo yookiin namoota warruma aangoo irra jiru kana aangoo irra tursiisuu waan fakkaatu hojjetaa jira dubbiin kun sila akkamii daandiinuma baratame isa irra deemaa irra hin fakkaatu waan jedhu mana keessa yeroo adda addaa yoo ka'u dhageenya mee kanarratti maal jetta dura gaafatanii gaafii haa ta'u Okay, gaafii tokko gaafatameera amma gaafii afur wal duraa duubaan gaggaraabsaa gaafattu ammas yaadachiis lammaffaa gaafii wal fakkaataanaan dirqama hundumti keenya gaafachuus dubbachuu hin qabnu wal fakkaataanaan duraa dhaaba sa'aatiin qusachuu qabna waa'ee nyaataa jira ni beektu hanga maqaan isin rakkisne so eenyuun kan fuulduraan jiru okay obbo Birraasa Kaytaan hoyin beekuu qaba ammarra okay lama hiriira galaa please akkuma asumaa yoo dhaa'ee keessummeessuuf akka mormi jechuuti nama hiriira galchisaanii okay eenyu akka ta'e argeera obbo Birraasa Qabii kan jiru bakkana dhaabadha duraan dursee baga rabbi sadarkaa kanaatti ga'een jedha waggaa 45 irraa dhiphoodha dheen hidhamee kan inni dhaabe ana caalaa immoo kan hidhame Bulegeetaan jiru as keessa dhiphoodha jedhamneeti isinis dhiphoodha jettanii hidhamtaniitu har'as dhiphoodha jedhamee meeqatti hidhamee jira kana fallisaa maali biyyi utuu hin lolin biyyi bilisa bahee jira lola malee biyya lafaa keessa tarii biyya Mandeellaa yoo ta'e kan isaaniif innoo garaagarummaa qaba. Kanaaf biyya kamii lola malee kan bilisa bahee jira. Kana kan inni gaafachuu barbaade kan biraa immoo namoota gaafa isin hidhamtan gara 300 oliitu du'ee qaba. Gaafa weellisaan keenya Hacaaluun gaafa beektu kooti inni sirbu sana amma yootitti ilaallu isaan kana waa'ee isaanii namni yaadatee hin jiru maal qabdu karoora warra kanaatiif warra miidhame kanaaf gumaa isaanii baasuudhaaf maaltu jira lammata agartaniittu har'a isinumatti humna kan godhe waboodha saba Oromoo akka inni wamoo tokkomsee hunda keenya akka garbummaa jalaa nu baasuufi kaayyoo qabduu kanaaf yoo tokko na taane malee garbummaa keessaan baanu garbummaan numatti ta'a kan immoo saamamaa jirru kan saamamaa jirru qabeenya keenyaafi qabeenya keenyaatu nurratti deebisee Shimallis Faaniyyuu kunoo dhaqanii Amaaraa Kililiidhaan miliyoonii kennu baaleen
agabuudhaan dhumaa jira. Qabeenyuma keenyatu nu lolaa isa kanaaf yoo bilisa dhabaale malee. Dhiifama al takka. Dhiifama Dooktar nu dhiifama. Gaafis namni tokko gaafii lama waliin gaafatina. Namni kun waan siree argachuu qaba waan ta'eef ammas gaafii keessan gabaabsa. Bifa kanaan sa'a dheeraa deemna. Itti fufaa. Galatoomii gaafii tanaaf akkam gaafachuuf asii adeemsuu feetu yoo har'a bagani gaan dhufte ulfaadhu. Ani gaafota kan si gaafachuu bara. Gaafiin si gaafachuu barbaadu ati eegaa kaafaa keessatti madawamtee jirtu. Kaafaawwan baraaraan guddinaadhaan bara meeqa kaafaawwan kanaan deemu jira. Ilaa hanqaarraan tana haasawaanii bilisoomaa yaaduu jirti. Daftaraa fi qalamaan ilaa hanqaarraan tana bu'aa nuti argamu hin jiru. Kaafaawwan nama dura bu'aa nuti buusin irraas bu'aa nuti nuti jennee jala waan yaadu hin jiru. Nuti wanni barbaannu Tigraay humni isin qabduu fi addunyaan hundinuutu dirmattee fi darajaa tanaan geessee abii manguddummaatti dhaqee gaafate. Nuti Oromoo maal dhabneeti dachii guddoo kana irratti saba guddaa kana taa'ee nama guddaa kana taa'ee qabeenya guddaa kana otoo qabnu ilaa hanga ammaatti amata 150 kursumaa fi daftarumaa fi qalamaan bilisoomne jennee yaa'u nu baasu. Wanni nu baasu afaan qawweeti. Nama humna qabu addunyaan beekti. Nama humna hin qabne addunyaan hin beektu. Ati yoo tajaajila taate addunyaa irratti beekamta. Alaamuddin addunyaa irratti beekamaadha. Maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Mootummaa Itoophiyaa biratti maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Oromoon waraana yoo hin qabaanne beekumsa qaba. Yoo nuti humnaan lafate Oromiyaa keessatti waraanaan jabaachuu baanne kursiidhaan wal mul'isanii jirtu. Gaafii tana sirraa hin eeggadhaa galatoomne. Hayyee duraan dursee bakka bilidaan si baase ani Abdullaa Hawweeti. Ani gaafiin biroo tamataa miti kan fakkaatu jira. Bara 70 keessa gaafa Hayilee Fiddaafaa ni nyaadhamu. Bara 1990 akkas gaafa Leencoo Faatis ni nyaadhamu. Bara 2018 kanas gaafa kanas ni nyaadhamu. Hagayoon Itoophiyaa tana suphinee deemnaanii gaafii biyyatan galatooma. Jawar Muhammad Baganagan Lufte keessummoonni asitti argamtanis bifa kanaan bifa takkaa argineen beekne akkasitti yaadanii Jawar Muhammad simachuudhaaf beekaa keenya damees simachuudhaaf baay'ee galatooma yeroo tokko harka walitti olii dhaabee garuu waan Oromoon qabdu irratti siyaasas ta'ee aadas yeroo hundaa kanatti akka wal bira dhaabannu dhaamsaas mana sitti dabarfadha. Nuyi ijoollee asitti dhallee aadaa keenyas afaan keenyas barsiisuu qabna. Waan kana ta'eef yeroo hunda ijoollee keenyas barsiisuudhaan siyaasa keenyas barsiisuudhaan rakkoo uummanni Oromoo keessa jirus barsiisuudhaan yeroo hunda akkanatti walitti dhufne walii qoricha. Yeroo hunda immoo deebinee waan Oromoon barbaachisu irratti akka wal arginu abdiin qaba galatooma. Kanatti taasisee wanni ani jechuu barbaadu Jawaar baga nagaan dhuftee irra deebi'ees ammallee baga nagaan dhuftee uummanni Oromoo illee baga gammadanii jedha. Yaadni kiyya kanatti taasisee wanni Oromoo kun halkanii guyyaas nama teechisus, nama raffisus, nama aarsaa. Kanaaf mana hidhaallee wati jirtu akkasuma qorra keessas dhaabannee hiriiras baanee mana keenya keessas teenyee aaraa gaddaa wanni Oromoon abaarsa qabaa jechaa baay'ee dhiphachaa turre. Dhibbuun kun immoo Jawaaris nu bahee gammachuun arganneerra. Warri siyaasa yookaan Oromummaa isaatiin mana hidhaatiin akka nu bahan ammallee abdii qabna ni kadhannas yoomiluu bira dhaabbanna. Dhaamsi koo lammataa ijoolleen jiraachuu dadhabdee barattee
Digrii ishii iskiriiptoo ishii lafa qootee bosonatti galteetti. Kuni biyya jedhamu san keessatti amma beekutti waan takka ta'ee hin beeknedha. Namni baratee hojii hojjechuu hin dandeenye oromummaa isaatiin du'aa jira. Mana hidhaati bahee rashanamaa jira. Kana hundaanuma beeknes inuma dhageenyas Jawaar immoo Oromoo First jedhee addunyaatti nu mul'isee baay'ee gammanna. Yoomillee ittiin boonna. Amma immoo wanni inni dhufee Itoophiyaa suphaadhaa jedhe. Nasobee boodaraan Itoophiyaa yaastee itti guutadhaa nuun jedhe. Kuni Itoophiyaa Hacaaluu nyaatte. Itoophiyaa dhugaa Hacaaluu dhoksite. Itoophiyaa nama baratee fuutee bosonatti naqxe hunda akkamitti ishii suphiname dhugaan keenya badee akkamitti ishii suphina beekaa keenya dhabnee akkamitti ishii suphina kaleessa Jawaar kilaashii malee meeshaa malee warra wayyaanee kan waggaa 27 uummata keenya dararsite san biyya ishiitti galchee Pippi bilisa baas ummata Oromoo osoo hin taane har'a immoo akkamitti Itoophiyaa suphaan hin jedha warra sandeemiyaa waan barii jalatti qabaa jedha shufeeriin allayyaatti galaa jira shufeerii sana akkana deebisaa jedha ammas ummatuma Oromoo ajjeesuun nutti deebi'a qabsoon keenya bara 2018 xalafamee diina harka galee dhiiga ummata Oromoo balleesseera qeerroo hedduu balleesseera akkamitti deemnee ishii suphina ammas hin suphinu. Isuppinu, dhugaa jala isuppinu. Gaafadhu baay'eedha. Yaadni kiyya baay'eedha garuu dubbadheen fitu waan baay'ee garaa kiyya keessa jira. Atis inuma beekta warri beekaa Oromoo erga sin abdannetti, erga ofitti sin hin kenninetti, erga jaalala sin kenninetti daandii dhageessanii dhugaa keenya hin dabsina. Uummanni kun miskiina. Adaraa sin taata'u ulfaadha. የኔ ጥያቄ በአማርኛ ነው ጠይቀው እዚህ ከሬዲዮ ልጃሺ ጆሃር ጋር 2-3 ጊዜ ጋር ተገናኝቼ አውቃለሁ። ላይፍ እንደዚህ ሳይሆን ያው ከሬዲዮ ጀርባ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል። ሬዲዮ ልጃሽም ቤቱ ነበረ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የኔ ጥያቄ ምንድነው በመጀመሪያ እዚህ በማየት በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ይሰማኛል። ኩራት ነው የሚሰማኝ። ስሜ መሐመድ ይባላል። አምስተርዳም ነው የሚኖረው። ጆሃር አሁን ይዘው የመጣ መንገድ ወይም ደግሞ ይሄ የሰላም መንገድ አሁን አይደለም የጀመረው። እኔ እንደሚረዳኝ ከዚህ በፊትም በዚህ መንገድ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርግ ነበር። ከብዙ ህብረተሰቦች ተቀባይነት ያለው ነበር፣ የማይቀበሉት ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ለእስር ቤትም ያስገባህ የያዝከው የመሳሪያ አይነት የለም ወይም ደግሞ በኃይል የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ የምትለው ነገር አልነበረም። ለእስር ዳርጓል። እስር ቤት ተዳርጋሃል። የሰላም እንቅስቃሴ በማድረግህ እስር ቤት ውስጥ ገብተህ ያገኘውን ነገር አይተህ ነው። አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አግኝተህ ነው እንደገና በዚህ የሰላም ጉዞ ለማካሄድ የሞከርከው? ሌላው ምንድነው ካንተ በፊትም የሰላም ጉዞ ያካሄዱ ሰዎች አርቲስቶች ሳይቀሩ እስር ቤት ገብተዋል። እስር ቤትም ባይገቡ ከስራቸው እንዲፈራቀሉ ተደርገዋል። አንድ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ዲጂታ ገና የሚባለው አርቲስት ስለ ሰላም ስለሰበከ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው የገጠመው። አንተ አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አጋጥሞ ነው ለዚህ ጉዞ እንደገና ለመጀመር ያቀድከው ወይም የፈለግከው? አመሰግናለሁ። kana jalaa deebifnu yookaan gootaratti jedheen irratti qabeetta galatooma kana ka barbaachisu Oromoo dhagaa
gaafimmaan Oromoo iccitii ta'uu qabdu jirtu. Wanta akka wanni dho'isuu qabu jiru. Waan barbaadan hoggana keessan gaafachuu. Waan isinitti himan ka barbaadan fudhachuu kan barbaadne fudhachuu dhabu mirga keessan. Ka qabsoofnes karaa beeknu karaa dandeenyu isin hoogganuudhaaf. Malee karaa beeknu karaa barbaadnu qofarra deema. Abbaan sanirraa maqee diina kiyya jechuun sun abbaa irrummaati. Abbaan irrummaa Itoophiyaa bakka isiin irraan geesse agartanii jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate waltajjii an jiru irratti waan barbaadan dubbadhaa. Ana qofatti miti. Hedduu dhaggeeffataa. Galatooma irraa hin gammachuu qaba jechuudha. Gaabii wareegamtoota irraa kaasee gumaa isaanii aarsaa isaanii akkamitti baaftan kan jedhu kaleessa modeen gadda waajjiraatiin ture. Namni keenya guyya guyyarraan akka shunkurtaatti kitifamurraa akka ka'e tokko boochee osoo hin gahin gubbaan waan dhumuuf ka eenyuutiin boo'ee ka eenyuutiin taaziyaa taa'ee ta'e eenyuutiin dhiisaan saba keenya rakkee jiru. Warri dhiyoo biyya dhaytan keessattuu gara Oromiyaatti, jiddu galeessa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti dhumaatiin gahu waan jechaan ibsamu miti. Sooshaal miidiyaa irratti illee nan arga. Waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maan dubbanne jedha. Gaafii sirriiti. Deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuu nama hin danda'an. Gochaan malee. Gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru. Bakka gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru. Jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhee boru waan hin gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu. Tarmatti naa quufa. Garuu waadaan waadaan. Nullee yoo dhiifne dhugaan gurbaasanii dhugaan obboleeyyan keenya nu biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu. Inuma baati. Inuma baati. Ka gaafiin bal'aan ka'ee dhufee haala amma an dubbadhe irraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa gumbii jalaan lootee qoybuu barbaadaa ka jettan tokkoffaa waa'ee otobusaan dubbadhe sirriitti dhaggeeffadhaa jiran osoo akka haalooti akka ummata keenya bal'aallee namii dhubaattu mootummaan duraan uumiiti. Otobisiin sun garuu ummata biyya keenyaa hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin, akka xiiqeeffataniin deemne jennaan otobisiin sun nu hunda fudhatee qilleensee sirriitti na dhaggeeffadha. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadha. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnicha kuffifne ummatni keenya garuu itti fufuu danda'a. Gaafni darbuu irratti kuffifnu Mangistuu qaarsine itti fufuu dandeenya. Gaafa Ihaadeen rakkoo guddaa keessa ture. Doi isaan hin goone waan hojjennu irratti haasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna Ihaadeen kana diina rijiim cheenji finna jennee yoo kadeemnu taate wal waraansa sibil waar hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagaama keessa buusa.
Hubadhaa akka qabsoofnuuf diina kuffisuu qofaaf miti. Diinni gufuudha. Isa temporary road block. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u. Sirna yommaan keenya qoorsu. Sirna lafee qabdu wal'aan. Sirna dhugaa uummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf. Mataa jirutti sabbata maranya. 2018 I take responsibility. Hin wakkadhu. 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee mootummaa jaru wajjinis tadaraaddaree opiniyoon akka itti fuftu ka godhe ana. I did it. Osoon bolola aangoo qabaadhe. Osoon akka itti sirni wayyaanee qeerroo keenya godheen miiraan oofame sirna sanin daaraa godhee aangoo qabachuudhaaf deema ture. San gochuun garuu ummata keenya gaagaama hamaa keessa galcha. Maaliif? Walaa yaadachiifnu maa daganna 2017 wanni yeroo kan murtii kan murteessitu. In fact 2016 kaafnee waan kana murteessitu. 2015 duuba hin deebisan. Yeroon dura Ameerikaa dhaqee pappar tokko barreesseetiin hayyoota Oromoo dhiyeesse. 2020tti 2020 sirna yaade kuffisuu qabna jenna. Kana waxaxee opiniyoon erginaan jaan. Kuma akkamitti ama 15 sirna yaade